Har'a barnoota biraan bara waa'ee afkaafilatti waan tokko isin ibsee sana booddeetti qophooftu. Dorgommiin kun egaa waggaa waggaadhaan kaawwiidhaan eegamuu irra darbee wantoonni tokko immoo waggaa waggaadhaan fooyya'aati kan inni deemu. Kanaafuu kan baranaas immoo waan jiru isinitti marsaan jalqabaa guyyaa 10 booddeedha kan inni eegalu. Barana dorgomtoota 8 fi marsaa 6 qaba. Marsaa jalqabaa irratti barattoonni 2 kufanii barattoonni 6 immoo marsaa itti aanutti ni darbu. Sana booddee marsaa itti aanutti immoo barattoonni tokko kufanii dhumarratti barattoonni 2 ni dhufu. Kanaaf dhumarratti ammoo barattoota lamaan keessaa tokko kan injifatu ta'a. Egaa gabaabumatti kana fakkaata. Namni gaaffii qabu isin keessa jira. Tole jira. Marsaa jalqabaa marsaa jalqabaa irratti dorgomtoonni gaaffii deebisuun irratti wanta tokkoon isaan mudhanii jiru. Marsaa itti aanutti garuu gaaffii baay'ee ulfaatoo waan eegaluuf dorgomtoonni barattoota gaafachuu ni danda'u. Fakkeenyaaf dorgomtoonni as keessa yoo jiraatan barattoonni biraa deebii akka deebisaniif gaafachuu ni danda'u. Garuu kun kan ta'u yeroo tokko qofadha. Nutu isaan gargaaramoo? Jallisaa. Barataan as keessaa filannu yoo deebisaan beeku ta'e yeroo sana ammoo dorgomtoonni murtoo isaan baasu filatu. Marsaa sadaffaa irratti ammas gaaffii ulfaatoo waan deemuuf dorgomtoonni barattoota gaafachuun alatti bilbila bilbilachuu ni danda'u. Yoo ta'u baate kunillee yaada filatamaadha. Egaa ammas namni bilbilaniif sun deebiin deebisan taanaan ofii isaanii deebisuu irratti fayyuu waan qaban. Marsaa sadaffaa irratti dorgomtoonni bilbila bilbilachuu danda'a. Egaa bilbilli marsaa kana irratti kan inni dhaabbatu. Marsaa afuraffaa irratti immoo dorgomtoonni barattoota gaafachuu irra darbee filannootti jijjiirachuu ni danda'u. Egaa marsaa shanaffaa irratti ammoo dorgomtoonni barattoota gaafachuu irra darbee akeektuu gaafachuu ni danda'u. akeektuun immoo maalidha? Waan barbaade yoo ta'e si maal si galcha? Jallisaa. Waan barbaade yoo ta'e hin kennamu. Garuu immoo mallattoo tokko qaba. Ja'affaa irratti ammoo deeggarsa barattootaa akkuma jirutti ta'ee gaafichi baay'ee waan cimuuf dorgomtoonni mallattoo nama gaafachuu danda'u. Ifa dhabdi gaaffii tokkoof sekoondii meeqa fudhata? Har'a namni maal ta'e kan gaafatamu nama biraa, kan gaafatu nama biraa. Jallisaa. Jira maaliif hin tasgabbuuf turan? Jechuun barsiisti. Namni eenyoo konkolaataan qabu tokko maal nuti waa'ee konkolaataa gaafata? Yeroo daandii qaxxaamurtuu yaadacha akka qaxxaamurtuuf jedhe. Jallisaa. Kuni bara daree barnootaati. Maaliif of hin kabajjan? Baay'ee waan daangaa darbatan isinitti fakkaatu? Akka gaafichi durseen baanee fi barattoota tokko immoo deebiin hin kennamne akkamittiin baruu dandeenya? Daayirektarrii mana barnootaa fi koreen mana barnootaa hojii gati dhabaa akkasii irratti wanti hirmaata sitti fakkaata? Gaaffiiwwan kufaa akkasii amma yaaddan yeroo qabdanii tokko qophooftanii gaariidha. Hubachiisaan kana barattootaaf hojjettee nutti maamula. Hiree milkii gumii fi kanammoo waajjiratu wanti isaanitti nu dandeessitu. Akka ammaa yeroo keenya maqaa. Namoonni akka gaaffii guddaa yoo isin wayyu. Dhugaa isaa dubbachuuf yoo dorgommii irratti hirmaachuu baanee gaaffii isaa baruu irratti hirmaanne. Ati immoo maal irratti hirmaanne? Oduu. Maal akkana ajaa'ibu beektaa? Abbaan barbaade rukutee abbaan barbaadettis yeroo miidhu miirri gaabbiis ta'e miirri kamillee natti dhaga'ame hin beeku. Garuu nama tokkoof miirri gaabbii natti dhaga'ameera. Namni sunis maaliif jettee garuu kanan gaafanne. Sababni isaa aniyyuu miiricha hin beeku. Diituun bara. Hin beeku. Tarii jaalalletti isheedhaaf qabdu namtiitu ta'a. Kanaafidha miirri gaabbii kanatti dhaga'amuuf. Akkas taatee gaafan si argu callisee yeroo yaadu
namoonni qulqulluudhaan jaallatan irratti waan hin harka kool kaasee natti fakkaata. Kanaafidha miirri gaabbiin kan natti dhaga'amuuf. Akkati hanga du'a lubbuutti ishee jaallatu kanan bare. Erga taateen kun hundumtuu darbeeti. Ani barjiituu baay'een jaalladha. Akkati jaallattu sirriitti beeka. Garuu maal godhu? Erga barfateeti kanan bare. Yoomi wanta hundumaaf yoo dhiifama naaf godhe. Yoomi godaannisa kee kana taa'ee si wajjin ilaaluuf yoon haaloo siif ba'u. Maal? Jechuun akka isheen na jaallattu beekta miti. Lakki akkas jechuu barbaadee miti. Yoomi yaada tokko siin mari'achuun barbaada. Jechuun akkati sadarkaa kanarra geessu kan si taasise ishee. Isheen immoo anarraa jaalalli hamaan qabeera. Kanaafiyyuu carraa kanatti fayyadamne yoon haaloo siif ba'e maal sitti fakkaata? Lakki kun tasuma ta'uu hin qabu. Egaa isheen akkas goote. Gatii harka isheetii akka isheen argattu yoo barbaadde jedhee. Lakki kana gurri seexanaan dhaga'e. Saamson ishirratti wanta hamaan tokko illee akka ga'u hin barbaadu. Tolee gaggas ta'e waa tokko waadaa siif gala. Agaani lubbuun jirutti eenyullee gaaddidduu ishee rakkana jennee fi ija jaalalaan isheen ilaalle akkan eeguuf waadaan siif gala. Waan bararoo kana. Saamson sitti meera akka ishee arrabsitu hin barbaadu. Dhiifama. Akka jechuu barbaade miti. Tole, amma dabareen kan kooti. Gaarri addunyaa kanarraa dheerinaan tokkoffaa ta'e kan. Gaarri Everest. Gaarri Everest ol ka'iinsa meetira 8,849 irratti argama. Bakka argamni isaa immoo daangaa Niipaalii fi Chaayinaa gidduutti argama. Gaaffii amma kana salphatuunis hin gaafadheen. Salphaa qofa moo nu gaafachuu keenya duratti yaaduu qabda. Akkasii? Tole. Amma dabareen kan keeti. Natti qoosuu kee dhiisiiti gaaffii keetti bufi. Dhiisi amma kanallee naariniiti. Tole gara gaaffii kootiittan darba. Addunyaa kanarraa biyyi baay'ee xiqqoo taate kamidha? Vaatikaan. Vaatikaan Xaaliyaanii magaalaa Room keessatti argamtus biyya walaba taate. Eeyyeen bal'inni isaa iskuweer kiiloomeetirii 49 kan ta'udha. Baay'inni uummanni isheellee 900 guutan. Naannoo 880 akkas qabdi. Baga gammaddaan. Maal deebisuu warraa jedhamu? Sila akkasiin seenee yeroo qasaatee natti kolfaa oolte. Gaaffii kan koo qofa salphaa sitti fakkaate? Maal kolfitar? Callistee gaaffii kee hin gaafattu? Moo waan gaafattu dhabde? Qaba. Sirumayyuu gaaffii ajaa'ibaan qaba. Gaaffiin kan koo immoo Hai Gumi, akkamati? Nagaa kooti akkamati? Farda lafaan si barbaadaa ture kan si ajaa'ibu. Beellamoo warra qajeelotaa jechuun akkasi. Waa'ee qajeelummaa keenyaallee dhiisi. Hojii keenya sakamiin qajeelota taana jetteeti. Innillee dhugaa kooti. Yeroo tokko jechamoonni hawaasa keenya dhimmatti ba'an nutis yeroo afaan irra nu dhufan itti fayyadamna mitiire. Kanaaf dhimmatti ba'anis. Tole innillee haa ta'u. Nagumaan na barbaadde? Eeyyeen nagumaan.
yeroon ilaalu hundumti isaaniiyyuu garee gareedhaan wal qoodanii qo'achaa jiru. Siin immoo gaafan si ilaalu qofaa keenatti fakkaata. Ani illee gama kootiin manumatti qofaa kootti qophaa'aa jira. Isa illee eenyutu qofaa isaatti ittiin qophaa'u jetteeti. Garuu immoo tokkorra lama wayya. Ani wanta hin beekne ati beekta. Ati wanta hin beekne immoo ani beeka. Kanaaf jedheetan. Kun illee yaada eebbifamaadha. Akkas taanaan maaliif natti hin tolu jetteeti. Akkas taanaan maaliif aniifati booda mooraa mana barumsaa keessatti wal nagarra. Tolee rakkoo hin qabu. Tolee haa ta'u. Guyyaa gaarii qabaadhu. Amiin siif illee. Kanan jedhu. Yeroo hundumaa sitti nima jedheetan dagadha. Obboleessi kee shamarree akkamii waliin hiriyummaa jaalalaa akka inni jalqabe beektaa? Eenyu? Gurmuu moo? Kamis ta'u obboleessa isa malee kan biraa waan qabdu natti hin fakkaatu. Garuu immoo nama jaalalaan qabamee jirutti hamaa nama wayii dubbachuun baay'ee ulfaata. Kanaafuu isatti moorasitti dubbachuu wayya jedheetan. Waa'ee firii waan ati natti himtu maaliin baay'ee mucaa gaarii fakkaatti. Heeyyeen yeroo akkasitti ilaalan mucaa baay'ee gaarii fakkaatti. Kamiifuu obboleessa kee hiriyummaadhaan fakkeessitee kiyyooti sagalchaa jirtu kana akka inni irraa of eeggatu sitti mu barbaada. Akka obboleetittis ta'e akka hiriyummaatti. Tolee kanaaf maaliin hiree natti mika? Amma hin qaqqabu gumi. Beellama baay'ee ariifachiisaa ta'e tokkoon qaba. Waaree booda yeroo wal arginu sitti. Ahaa, isa naaf eegaltee turte hooree. Waaree booda wal argina miti yeroo sanan sitti jedhama nagaadhaan. Ingilizoonni jecha mawii qabu. Don't bring coal to Newcastle yookaan ammoo gara Newcastleitti cilee geessinaa jedhu. Maal jechuu barbaadaniiti? Gaaffiin koo akka kan keessanitti salphaa miti. Egaa amma waa'ee cilee gaafachuun waan guddaa ta'eeti. Sanuu waan mana namaa hundumaa keessa jiru gaaffii gootee gaafatteeti. Bu'aa abbaa koo kanayyuu deebisuun sitti ulfaatee bara. Tole siif haa ta'u deebisuu hin dandeenya. Sitti haa tolu. Eeyyeen kun akkas jedhama. Har'a nuuf dhume egaa. Nuuf dhume qofa moo? Kan yaalii irratti akkas taate osoo gaaffii fi deebii irratti gaaffii isheen beektu qofaa dhufee deebisteeti maal akka isheen nu gochuu dandeessu yaaddetta? Yeroo sillee nuun teessistu isa dhiisi. Haa ta'u maalumaafuu Newcastle cileen beekamti. Bakka wanta baay'ee jiru tokko wanticha fuudhanii geessuun oma faayidaa hin qabu. Kanaafuu wanta gatiin qabneen hojjetinaa gaaf jechuu barbaadan gara Newcastleitti cileen geessinaa jedhu Ingilizoonni. Amma ifasini ta'e? Amma jechamni biyya keenya uummanni keenya dhimmatti baa'oolan dhumeeti. Kanati daangaa amma kana qaxxaamurtee Ingilizii deemte. Isa jettaati. Yoon paaspoortii baafattee viizaan sii dhufe deemte maanu. Hin dadhabsiifne garuu. Akkanan jedhu karaa seeraa moo karaa seeraa alaan deemte? Kun hundumaa uumuu dhiisuudhaaf miti. Gaaffiin keenya salphatee kan shimmoon ulfaate jettaniiti ishoo. Amma kolfarra turtamoo gaaffii keetti fufta? Tole gaaffii kottan fufa. Tole gaaffiin koo garuu kanan jedhu cileemaaf jetteeti Ingilizii kan deemte. Kana caala yeroo. Lucky. Ana kana kolfisiise bar. Isa qoosan kenama kolfisiisuu dhiisee miti. Isa akka koomediyaanii ajaa'ibaatti nutti muuf yaaltudha malee. Ani mugummaa koo kolfuudhaaf jedhee sana afaan banee eegaa ture. Aha. Qoosichi dhuguma baay'ee nama kofalchiisa. Isin hin kofalchiisne moo? Ani qoosicha miti. Isa hireen qoosichaaf kolfiteetu na kolfisiise. Giftii. Nuti hin dabalamtu? Sila safurri keenya fafurri kee waliin hin ta'u. Nu bira miira obbolummaa, miira jaalalaatu jira. Siimaa akka waan namni seexanni wayirra jiru sanatti si caraansisa. Kanaafuu akkamitti nutti dabalamta? Eessa baashee? Baganitti mi? Shoo. Dhiisi malee waan gaarii gochaan jirtu bara.
Akkam? Dhugaa isheeti. Amma isheen si biran geenyetti mucaa karaarra deemaa jirtu maal godhittiin jettaa? Amma nu biran geenye yoo ta'e booda nu bira ga'uun isheen oola hin oolu. Ta'us garuu ati namatti gufuu taateetta. Maaloo gammee dhaggeeffadhu waan isheen jettu kana. Falaasama isheetiin nutti haasawutti kaate bara. Namatti gufuu taate jechuun maal jechuudha? Jechuun namni wayii tokko osoo karaa deemaa jiru gufuu yookiin dhagaa dhiite sana booda gufuutu na dhiite jedha. Akka waan deemee dhufee gufuun isa dhiiteetti. Garuu kan jedhamu qabu ture gufuun dhiite malee gufuutu na dhiiteen jedhamu ture. Namni keenya immoo wayiitti sababeeffachuu waan barbaaduuf gufuun dhiite osoo hin taane gufuutu na dhiite jedha. Hiree, ani maalin jedhe? Nuti hin falaasafne hiree. Dhugaan isaa falaasamuu isheetu hin taane ituu giftiin si biran geenyatti maaliif ishee bira geesse jechuu barbaaddeeti. Isin immoo waanuma xiqqoo tokko arbeessitu bara. Amma giftiin namuma gaddamuuf taate gadditanii fi tole kanaaf amma maal ta'a ta'u deemee dhiifama gaafadhu. Guyyaa gaariidha. Tole. Isin barree jajjabee jedhama. Dhuguma jirraan deemu intala raacha kana dhiifama gaafata jettanii yaaddanii turtanii nan du'e ka. Ani reekoo sirriitti waan hin beekuuf akka akkas hin goone beekin ture. Isayyuu nama keessa ishee raacha kana ishee bofa kanan dhiifama gaafadha taasumaan godhu. Dhugaa qoosaa sila gammiin qoosirraa kanatti amma qoosteetu na kolfisiise. Akkasii miti? Maaliif ture atattamaan sin barbaada ittiin natti na waamteef? Nagumaanii? Si bira falli jiraachuusaaf jiraachuu dhiisuusaan beeku garuu waan na dhiphisee tokko sitti machuufani. Maarree maaliin inni natti mika? Ni yaadatta isa milkiin na dhiphisaa jira jedheen sitti madda. Milkiin karaa biraa na dhiphisaa jira. Ati immoo dhiphina dabalataa natti hin ta'in. Inni immoo maal godhi jedhee si dhiphisa? Eeyyeen garuu maaliif akka inni si dhiphisaa ture natti hin himne? Maaliif akka ati natti himuu diddees beekuu dhaabaadhu? Garuu ati wanta tokko hin jalqabda malee naaf xumurtee hin beektu. Eeyyeen garuu. Meena dhiisi. Hiriyoota ishee marsanii jiraniin warra shirri dhiiga isaanii keessatti madhee ijaarrateen jaalala ishee ganamte. Eenyutu kana godhe? Dhaqxee ittiin loluuf immoo? Eeyyeen isa seeraan natti hin himne. Eenyuu fi maaliif akka ganan? Ati bar rakkoo qabda. Wanta tokko natti himta malee naaf xumurtee hin beektu. Eeyyeen garuu. Anis gatiin si dhiphisuun barbaanneef dirqisiisee sin gaafanne. Haalicha gas mana ulfaatee anas akkasitti na dhiphisa jedhee yaanneen ture. Tolee ammaa natti mika. Tolee ammallee waan hunduma isaayyuu sitti hima. Tarii yoo si bira furmaanni jiraateef jechuudha. Yoo furmaanni jiraachuu baates waan asitti himuuf qofa na salphata. Maarree dafii natti mika. Ilaa taatee kana hundumaa booda kan jirtu giiftiidha. Maal? Giiftiidha? Tole, amma immoo dabareen kan keeti. Tole. Duratti dhugaatiin alkoolii biyya Awustiraaliyaa keessatti akka tajaajila hawaasummaatiif oola ture. Dhugaa moo soba? Gaaffii akkamii na gaafatta? Jedhi deebisi. Natti hin fakkaatu. Dogoggorteetta. Deebiin isaa dhugaadha. Awustiraaliyaa keessatti qofa miti. Biyya Ijiptii keessatti illee yeroo piraamiidii hojjechaa turan alkoolii akka tajaajila hawaasummaatti itti fayyadamaa turan. Akka qarshiitti moo? Akka qarshiitti. Waan ajaa'ibaati. Ofumaatii eedaa mucaan cimaadha maal jedhanii kan isaan odeessaa turan. Sallee gaafuma gaaffiif deebiin ga'uu laalla. Ani garuu gaafficha waan deebistu natti fakkaatee ture. Akkamitti yaaddeetu? Jechuun an dhugaatii alkoolii hin dhugu. Garuu immoo beekumsa waliigalaa gatii ta'eef deebisuutu narra ture. Gaaffii waliigalaa qofallee natti hin fakkaatu.
yeroo ammaa kanatti alkooliin si waliin karaa lafa jalaatiin firummaa walirraa qabdu jedheetani. Attam? Shamarree dhugaatii akka harma haadha seetiitti hootu waliin kan jaalala jalqabuudhaaf jedhu obboleessa keenatti fakkaata. Eenyu? Firiin moo? Hin beektu moo? Dhugduudhaaf machooftuu dabara. Lakki antasumaan beeku. Baay'ee nama ajaa'ibda. Barataa mana barumsaa hundumatu beeka bara. Kanaafidha. Anis obboleessi kee isheerraa of eeggatu kan siin jedhuuf. Kan si ajaa'ibamu maal akka ta'e beektaa? Barnoota isheetti dadhabdu. Kaayyoodhaaf mul'ata tokkollee hin qabdu bara. Kan si ajaa'ibamu qormaata akka hattetti as keessa. Guyyaa tokko nama jijjiiramuudhaaf hawwiillee hin qabnedha. Sanumaatii yeessaa keessa dhalatte bara. Waan ishee yoo taasoo dhiifnee wayya. Sanuu qormaata hattuun ishee haa ta'u. Maal jechuudha umurii kanaan araada keessa galuun ishee. Sanuu alkoolii qofa dhuguu osoo hin taane namoota umuriidhaan ishee caalan faana ooltee bulti bara. Dhugaa keeti moo? Eeyyee umurii kanatti maallaqa ittiin dhugaatii dhugdu eessaa fiduu dandeessi jettee yaaddati. Kan si ajaa'ibu immoo shugar daadii faana walitti dhufeenya uumtee isaan harkaa qarshii fudhatti. Itti hafuufnu miti? Amma dabareen kan keeti. Tole. Hiree fi gammee fi jirraa akka isaan adda ba'an kan godhe isheedha. Isheetu walitti isaan naqee ture. Egaa amma walitti araaramaniitu malee. Dhugaa kee jettamoo? Maaliif egaa? Jalqabaa hiree irratti waan hinaaftuuf qofa xiiqiidhaan jalqabde. Sana booda gammee firee adda baasuuf yaalii eegalte. Garuu mootu isheen hin yaadin gammee irraa jaalalli ishee qabe. Giftiin immoo akka ilaaltu miti uumamaan hamtuudha. Waan tokko barbaadde taanaan hamma waan sana argattutti biraan deebitu. Waan barbaaddu kamiyyuu argachuudhaaf waan kamiiniyyuu nuyi gooti. Baay'ee nama dhiba. Maarree kun si wajjin maaltu walitti fida? Guruu, anis natti fayyadamtee turte. Maallaqaan si bittee moo? Lakki, qormaata sin hojjechiisan aan jette. Qormaanni sun immoo anaafis maatii koofis waan barbaachisaa ture. Anis filannoo waan hin qabneef hin tolle jedheen. Gargaaruun sirran turre. Dhiisimee, hamman barnoota kootti dadhabdu ta'uyyuu maatii barnoota koorraa abdii guddaa qaban hin qaba. Isaaniif jecha immoo barnoota koorratti waan na gargaaru hundumaayyuu nan godha. Tole amma rakkoon kee maalidha? Rakkoon kun amma immoo milkiidha. Milkii? Eeyyeen milkii. Jiituko dhugaan si jedha baay'ee sirraa bareedeera. Tokkoffaa taateetti. Dhugaa dubbachuuf ati yeroo hundaayyuu bareedudha. Garuu kanarraa addadha. Kophee kee qabatti bareeda. Yoomii har'a baay'ee dhiphadheera. Obboleettiin koo dhukkubsattee akka hospitaala galtee bilbilanii itti himan. Fira koo keessaas ta'e maatii koo keessaa ishee qofti akkanaaf haftee beekta miti. Qarshii bakka lixee fidee ishee yaalchisuu hin qabu. Utuu hin jiru tasumaa du'uu hin qabu. Isheedhaaf jiraachuu hin qabu. Ani eenyuufillee ta'ee jennaan faayidaa qabeessa akka hin taane nan beeka. Garuu immoo isheefillee qaqqabuu hin qabu. Kan hin taane taanaan jiraachuun koollee kan qabu. Namni hundumtuu akka inni na sodaatu nan beeka. Garuu immoo isas nan barbaada. Abbaan barbaadde lafaa kaatee akka isheen namootus hin barbaadu. Garuu immoo jabinnii fi sodaatamuun koo obboleettii koo naaf hin oolchu ta'ennaan homa waan tokko faayidaa naaf hin qabu. Yoomii ati mucaa gaarii mucaa baay'ee sammuu qabduudhas falan dhabuu jedheensi bukkee dhufe kanaaf maallaqa gorsita. Jiitu. Fala naaf laata jedhee fala jarra barbaadu ko
Kanadhaan deebiin kee. Naaman obboleettii kootiif ta'uu baadhee jenna. Ani si gaggee kana ta'uun kun. Yeroon gaddee waan hundumtuu bitaanatti galee waan godhu wallaalutti hiriyyaan baay'ee natti dhiyaatuuf na hubatu milkii ture. Kanaafuu waan hundumaayyuu isatti hima ture. Garuu akkuma ilaaltu milkiin amma miirri isaa gara jaalalaatti jijjiirameera. Kanaaf hireenni wantan beeku hundumaa nan hima jedhee inni si dorsisuuf. Dhugaattii ifa baasee yoom akkas jechuu baate illee karaa biraatiin akkasuma. Guyyaa abaaramaa akkamiitiin inni iccitii koo milkiitti meen jedha. Giftiin karaa tokkoon milkiin immoo karaa tokkoon wasaasaan na baatanii ramacii dhiphinaa irratti na waadaa jiru. Kunuu amma lamaan isaanii gidduutti baay'ee dhiphachaa jira. Wanti naaf hin galle siin maaltu amma kana si sodaachise? Maal taateetta? Gammee fi hireen akkan taatee kana duuba jiru akka isaan baran hin barbaadu. Keessumaa immoo hiree. Amman ta'in malee hireen dura hiriyyaa amma kootti dhiyaatu tokko hin qabdu turte. Hiriyyaa akka lubbuu kootti jaalladhu sababan tala buufa kanaan dhabe. Miitoolee amma maal gochuu dandeenya? Ani hin beeku garuu yooma fala wayii naaf faltee jedheen sitti hime. Jechuun koo lola maal keessa osoo hin galiin jechuu kooti. Firii sirriitti na beekta. Dubartii irratti akka harka koo waliin fudhanne beekta. Milkii wajjinis yoo ta'e osoo obsa koo hin fixatiin waan inni ittiin loluuf hin qabu. Akkasuma rooba akka tiifuudhaaf jedhee rakkoo keessan galu. Isallee natti himteetta. Siin mari'achuun koo isa barbaadeen sitti hin fakkaatin. Hin yaadde hin firii. Anis akkasitti hin yaadu. Eenyuudhaanis hin lolu. Walumaan falattee barbaanna tole. Maal taati? Maalin ta'e? Ati maal taateetti? Ani immoo maalin ta'e? Har'a immoo goobana ji'a fakkaatteetti. Waan kanarra deddeebi'eessitti meera bara. Bareedina kun dinqisiifatin sin jedhe. Maaliif? Bor kana caalaa bareedduu dhufte yoo laphee keenya jalaatti. Jechama tokko na yaadachiiste. Jechama akkamii? Gaazexeessaa tokkotu leenjisaa Arsene Wengeriin gaaffii gaafate. Roonaaldof Meesii keessaatii kamtu caala jedhee gaafate. Achi maal jedhee deebise beektaa? Roonaaldoon gonkumaa addunyaa kana keessatti hin madaalamu jedhee. Abaluu siin hin jedhu garuu taphattoota dachee kanarra jiran waliin hin madaalamu jedhee. Achi gaazexeessaan sun baay'ee ajaa'ibamee Meesiinoo jedhee gaafate. Meesiin illee gonkumaa addunyaa kana keessatti hin madaalamu jedhee. Kanaafuu maal jechuu barbaaddeera? Kanaafuu bareedduun biraa yoo dhufte bareedduu dachee kanarra jiran caaluu dandeessi. Ati garuu addunyaa kana keessatti hin madaalamtu. Maaloo Saamsoon na gargaari. Maaloo hammati barbaadden siif kaffala. Yeroof maallaqa nagaa waan hin qabuuf na barbaachisu. Tole maal akkan siif godhu barbaadde? Maal siif godhu? Yeroo waan na barbaachisu qabaatte nuuf. Amma abdii misa.
waan barbaachisu barbaadde maal deemsa. Akka hafuura baaba nani jettee yaaddate ejennaa akka indaanqootti morma kee kutee gata. Amma maallaqa na barbaachisa. Maalidha kun? Samson, ammaaf kanuma qofan qaba bara. Na dhageessaa. Obboleettiin kun dhukkubsattee haala hamaa keessa jirti. Ishee yaalchisuuf immoo maallaqa na barbaachisa. Samson, amma eessaa fiduu hin danda'a? Maaloo wanta kana ija koorraa achi qabi. Amma yoomitti seequ? Amma hin qabu. Argachuus immoo hin danda'u. Tole, eessaa yoo ta'u nan barbaada. Maaloo wanta kana qofa narraa fageessi. Amma yoomitti seequ? Jechuun koo waan xiqqoo hangan sii barbaadu immoo wanta yaala hunduma isaa kafarsii godhu yoon sii barbaade wayya jedheetan. Tole, maal barbaadde? Itti yaade sitti moo? Waan boo kennan nan dhageessu? Miira kanaan akkamittan sitti himuu danda'a? Yaaduyyuu hin dandeenye bara. Amma borga namaatitti yaadi natti himu. Tole? Bookee wayi. Maaliif na barbaadde? Ani kanan jedhu durba akkamii waliin hariiroo eegalte? Har'a moonatti naannoftee moo? Qoosaan jiru. Firiin nama akkamii akka taate barteettaa garuu? Nama akkamiiti maaloo? Firii jechuun nama araanni alkoolii seelii ishee keessatti man'ee ijaarratedha. Dhugaa jettaa? Kan biraa waan jettu hin qabdu? Ati qoosi. Ani garuu amma obbolummaa koo si gorsuuf dudduubatti hin deebi'u. Otoo bartee firii jechuun nama barnoota isheetti dadhabdu, nama kaayyoo ishee fuulduraaf hin dhamaanedha. Kan isheen beektu tokkoof tokko yoo jiraate dhugaatii qofa. Tole boo kan biraa waan jettu hin qabdu? Utuu barteetii namoota gita isheen taane jaarsota waliin inni isheen kilabii ooltee bultee galtu. Waan raajiidha bar. Ati garuu nama akkamiitii ofii hamma kana sitti mee xiqquma isheellee rifattu? Kanan siin jedhaa jiru intala shuugar daadhii wajjin ooltee bultudha kan ati jaallatte ofii. Yooman jaalladhe. Sanuma. Jaallachuuf jirta taanaanis beekiitii itti gali. Ani kanan jedhu garuu kana hundumaa eenyuutu sitti hime? Jechuun eenyurraa dhageesse? Giiftiidha miti? Akkamitti barte? Afuuftuu jedhiin. Akkam bulte? Nagaa keechi bulbulii dhuge. Itti yaaddee? Eeyyee. Maal barbaadde? Maal abbaa kee giingoofta? Hin dubbattu? Gammee kanaan reebduun barbaada. Maal? Garuu akka milkiitti miti. Gammee akkan jaalladhuun beektaa miti? Xiqqeessitii qofa xiqqooma ishee. Dhiisee egaa. Ani qaqqabannaan beeku. Achi dhee jennaan akkan teenya akkan dhaabbannetan isa dhaa. Maaloo Saamsoon harka keessa naa qabadhuun hiree dhiisee akkan inni bira dhufu qofaafi. Kanaafuu utuu reebuu dhiistee sodaachistee ni gaariidha. Tole. Akkasuma siif godha. Garuu ati maallaqicha qopheessi. Tole. Garuu immoo Saamsoon akkan si erge akkatti nimne maaloo. Deemasi. Ilbiisa wayi. Hojii qabaan guunne kanaa foormulaa natti baay'isti. Jibbisiistu.
Naguma. Naguma milki. Maalin? Homa maali? Jechuun waan naan jettu dhabaa jirta. Sirratti hin beekamne. Akkasimoo sitti fakkaateeti ta'a. Amma sadiisiiti. Obboleessi kee nama hin taane waliin hariiroo eegalee jira. Dafee yoo dhiise isaaf wayya. Tole garuu maaltu walitti fida jechuun koo gaaffiif deebii waliin. Booda jireenyi koo maaliif bade jedhee akkan gaabbine. Nan dhageenye moo waa'ee gaaffiif deebii si haasofsiisuun dhufe hin jenneeti. Maaltu walitti fidee waan amma jettu wajjin. Dorgommicha beekumsa waliigalaa akka ta'e beekta miti. Eeyyeen kanaaf. Kanaafillee kanas akka beekumsa waliigalaatti itti fayyadamisiin jedheeni. Nama ajaa'iba. Namooti itti dhiyeenyaan isa beekaniif hin beekne gaddi isaanii nama ajaa'iba. Seenaa yoo miidhagee gadduuf bar namni kamiyyuu nama ta'uu qofti gahaadha. Hirii maal ta'aa jirta? Isi mana laki. Hin ta'u. Hirii. Wanta hin taane hin godhin.